Ashamaa harka fuune ilmaan Oromoo jarra jirtanii hordoftoota Zaaraa Entertainmentii YouTubein andra yeroo dheertuuf fayyadamaa ture sababa wayitiin qilleensa irraa na jalaa bu'ee chaayinaallee amma an fayyadamaa jiru kun haarawaa guyyaa lama sadiin kana keessatti kan baname jechuudha. Kanaafuu chaayinaala kana akkana guddiftan waa'ee biraa poostii kiyya gama Facebookaatiin namoonni yeroo baay'ee Facebooka koo Zaaraa sabboontu sabaatiin na hordofaa turtanis akkasuma Facebooka Zaaraa sanyii Oromoo jedhuun hordoftan amma yeroo amma kanatti wantoota viidiyoo haarawaa waan adda addaa waan hojjechuu barbaadu gama kanaan argattu jedhee yaada. Waa'ee biraa wanti isin himuu barbaadu maqaa Zaaraatiin YouTube baay'eetu jira. Akka hin dogongorre YouTube kan koo Zaaraa Entertainment isa jedhu qofa. Zaaraa Entertainment kan jedhus YouTube hanga 4-5tu jira. YouTube kiyyaa fi isa san adda baafachuuf YouTube kiyya viidiyoo kiyyatu irra jira. YouTube leesaniin immoo viidiyoo biraatu irra jira. Kanaafuu YouTube kana subscribe na godhaa na share godhaa. Yaada keessan naaf laadhaa isiniin jechuu barbaada. Viidiyoo kana irratti YouTubein kun kan koo ta'uu kiyya original ta'uu isin beeksisuu fi viidiyoo biraa irratti wantoota gaggaarii waan isin feetanii akkasuma wantoota isin jaalattan yookiin waan isin gammachiisu isin akka hojjadhu abdii qaba. Isinis yoo isin hamilee na gootanii YouTube kana hanga inni guddatee humna godhatutti na cinaa dhaabbattan anis viidiyoo biraa qabadhee viidiyoo bareeda waan isin jaalattan waan isin fayyadaa isiniif hojjechuu